Sammuun dhala namaa walxaxaa fi wanta ajaa'ibsiisaadha. Hojjaawwan ajaa'ibsiisoo milkeessuu kan danda'u. Hammuma sana immoo diina mataasaa ta'uu danda'a. Jireenya kee keessatti milkaa'ina argachuuf gufuuwwan si gufachiisan keessaa tokko ofitti amanamummaa dhabuudha. Haala nama gaddisiisuun kun namoonni baay'ee wanta isaan mudatudha. Galma isaaniis milkeessuudhaaf dandeettii qaban irratti dhiibbaa guddaa irratti qaqqabsiisa. Viidiyoo har'aatiinis gadi fageenyaan kan ilaallu ofitti amanamummaa keenya akkamitti guddisuu akka qabnu qofa osoo hin ta'in ka'umsi mataa ofitti amanamummaa gadi aanaa eessa akka ta'ee fi maaliif akka ta'e sirriitti hubachuu qabna. Kunis faayidaa kan qabaatu bakka jirru akka hubannuu fi ofitti amanamummaa keenya deebisnee akka ijaarruuf carraa waan nuuf kennuufidha. Miirri ofitti amanamummaa gadi aanaa karaawwan baay'eedhaan ibsamuu danda'a. Garee keessatti dubbachuu sodaachuu, namoonni yommuu sassaabaman cinqamuu fi sodaa wantoota haaraa yaaluu ta'uu danda'a. Haalli isaa maaliyyuu haa ta'u maal yeroo baay'ee bu'aan isaa ni dhuma wal fakkaataadha. Ofitti amanamummaa dhabuun humna guutuu baasurra gara duubaatti nu dhorkuu danda'a. Yeroo baay'ee namoonni wanta gara duubaatti isaan hambisu dhimma har'a boru jechuutti fakkaata. Wanta hojjechuu qabnu har'a boru jechaa yommuu dheeressinu sammuun keenya wanta sana haala gahaa ta'een ni dalagna jedhee waan hin yaadneefidha. Yeroo sanattis siginaalli sammuu keenya keessa jiru miidhamuu danda'a. Yookaan immoo wanta kana dalaguudhaaf yeroo baay'ee nutti fudhata jedhee waan yaaduuf gara qaama keenyaatti mallattoo dadhabbii erga. Ergaa kanas qaamni keenya erga fudhatee booda miirri dadhabbii nutti dhaga'ama. Achinis wanta sana gochuurra of qusannaa jechuudha. Har'a bor jechaa sababiin wantoota itti tursinu kanadha. Faallaa isaatiin immoo ofii keenya irratti amantii guutuu osoo qabaannee fi dandeettii mataa keenyaa adda baasnee kan beeknu yoo ta'e sammuun keenya humna wanta sana hojjennee akka goolabuuf nu barbaachisu gara qaama keenyatti erga. Nutis humna sana fayyadamnee wanta nutti kenname haala ajaa'ibsiisaadhaan hojjechuu dandeenya. Yeroo sanatti har'a bor jechaa wantoota tursiisuun sammuu keenya irratti gonkumaan dhufu. Sa'aatii kamittuu yeroo kamirratti yoo ta'e wanta hojjechuu dandeessan tokko naaf caqasaa. Wanta dandeettii itti qabdan hojjechuu yommuu yaaddanii dadhabdu moo caalatti humni isinitti dhaga'ama. Gahumsa keessaniin baay'ee of amantu yoo ta'e wanta sana daftanii goolabuudhaan guyyaa keessan itti fuftu. Wantootaan tursuu yommuu jalqabdan garuu wanta sana hojjechuudhaaf ofitti amanamummaan qabdan baay'ee gad akka jedhe yaadadhaa. Dabalataanis ofitti amanamummaan keessan baay'ee gaggad jedhe yoo ta'e wantoota haaraa yaaluudhaaf fedhi qabdan gad jedha. Wantootas goolabuudhaaf balaa shallagamaa fudhachuun isinirraa eegamu fudhachuuf ni rakkattu. Sababa kanaanis carraawwan fuuldura keessanitti dhufan baay'ee qisaaseessaa akka nama hin arginitti darbaa jirtu jechuudha. Faallaa kanaatiin ofitti amanamummaan milkaa'ina argachuuf humna guddaa ta'uu danda'a. Ofitti yommuu amantan balaawwan baay'ee morkachuudhaaf qophaa'aa taatu. Gufuuwwan karaa keessa jiranis suuta suutaan darbaa dhuftu. Imala sanarrattis kufaatiiwwan baay'ee yoo isin mudatan iyyuu wantoota sanarraa barachuuf yaaltu malee yoomillee abduu kutuun barbaaddan. Gabaabumatti abjuuwwan keessan milkeessuudhaaf ofitti amanamummaan keessan akka boba'aatti isin fayyaduu danda'a. Ofitti amanamummaan milkaa'ina hamma kanaaf kan nu qaqqabsiisu yoo ta'e maaliifidha namoonni baay'een ofitti amanamummaa kan hin qabne. Ofitti amanamummaa gadi aanaadhaaf sababoonni baay'een jiru. Isaan keessaas tokko jajjabeessa dhugaa dhabuu ta'uu danda'a. Namoonni isiniin yommuu dinqisiifatan yookaan immoo jajjabeessa dhugaa isiniif kennaa jiran yoo ta'e miirri gadi jechuu isinitti dhaga'amuu danda'a. Kun akka mucaa mana barumsaa keessatti dhuma bahuu jechuudha. Yeroo hunda mucaan inni dhuma bahu jajjabeessa dhugaa argachuu hin danda'u. Kanaafis dandeettiin isaa gadi bu'aa dhufa. Namoonni tokko tokkos ofitti amanamummaa gadi aanaa kan qabaatan yeroo baay'ee kufuu isaaniirraan kan ka'edha. Kufaatii waan sodaataniif wantoota haaraa morkachuudhaaf qophaa'uu miti. Kunis immoo ofitti amanamummaa ofii isaaniirra qaban gadi buusa. Walitti qabsiisee wanta isinitti himuu barbaadu immoo ofitti amanamummaa dhabuun rakkootti fufiinsa qabu miti. Yeroo fi ciminaan hojjechuudhaan injifachuu dandeessu. Ammas kan ilaallu ofitti amanamummaa dhabuun akkamitti duubatti akka nu hambisuu fi ofitti amanamummaa ijaaruudhaaf galmawwan keenya milkeessuudhaaf tooftaawwan tokko tokko ni ilaalla. Kanaaf inni jalqabaa the paralysis of analysis jedhama. Kana jechuunis waa'ee haala tokko yeroo dheeraaf yaaduudhaan haa ta'u malee garuu raawwii tokko iyyuu raawwachuu dhiisuu jechuudha. Waa'ee gaarummaa fi hammeenya wanta sanaa teessanii yaaduu jalqabdu. Waa'ee wanta sanaa hamma yaaddan immoo gocha san raawwachuun isinirraa eegamu irraanfachaa dhuftu. Kanaafidha namoonni baay'een yaada daldalaa qabaatanii suuqii tokkollee kan hin banne. Amalli akkanaas kan dhufu wanta sanatti shakkii qabaachuudhaanii fi sodaadha. Tarii filannoo dogoggoraa gochuuf ni sodaattu ta'a. Yookaanis haala tokko keessummeessuudhaaf dandeettii qabdan irratti shakkii yoo qabaattan naanna'uu yaadaa keessa galuu dandeessu. Daldala sana banii osoo hin kasaaree namoonni osoo natti kolfanii
osoon salphadhiyoo. Yaadonni akkanaa kan dhufan waa'ee waan tokko yeroo baay'ee dheeraadhaaf yommuu yaadnuu fi tarkaanfii tokkollee fudhachuu yoo dhiisnedha. Kanaafidha the paralysis of analysis milkaa'ina irraa kan qaqqabne kan nu godhu. Yeroo hunda ofii keessan kan madaaltan yoo ta'ee fi tarkaanfii fudhachuudhaaf kan sodaattan yoo ta'e gara fuulduraatti deemuu hin dandeessan. Kanaafam kun rakkina akka ta'e erga hubannee booda akkamittiin kan furru. Bartee hamaa kana dursa injifachuudhaaf murteen kamillee guutummaan guututti balaa irraa kan qullaa'e ta'uu dhiisuusaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hunda sadarkaa murtaa'een shakkii qabaachuu fi kufaatiin jiraachuu danda'a. Inni murteessaan kana fudhachuu fi odeeffannoo qabdaniin murtee fooyya'aa gochuu irratti xiyyeeffachuudha. Yaadadhaa yeroo baay'ee waan tokkoyyuu gochuu dhiisuu irra tarkaanfii fudhachuu fi dogoggoroota keessan irraa barachuun fooyya'aadha. Waan tokkoyyuu hin hojjettan yoo ta'e wanti barattan tokkoyyuu hin jiru. Haa ta'u malee garuu murteewwan keessan daftanii murteessitanii gara hojiitti yommuu seentan gara milkaa'inaatti ni deemtu. Yookaanis immoo kuftanii dogoggora keessan irraa ni barattu. Murtee kanarra qaqqabuudhaaf kan sin gargaaru iccitii tokkoon sinitti hima. Murtee guddaa tokko murteessuu keessaniin dura wanti kun yoo milkaa'uu baate wanti hin dhabuu danda'u maalidha jedhaatii yaadaa. Amma fakkeenyaaf daldala jalqabuu yoo yaaddan ofii keessaniin gaaffii kan osoo gaafattanii addunyaa daldalaa keessatti osoo kasaartanii kan dhabuu dandeessan yeroo keessan, maallaqa keessanii fi dadhabbii keessanii. Kanaaf wantoonni kun akka hin mudanneef jalqaba irratti dursitanii kan horsuu jalqabu jechuudha. Akkas gochuudhaan carraa kufaatii keessanii hir'isaa dhuftu. Hammuma sanaanis ofitti amanamummaan keessan ol jedha. Inni kan biraan the imposter syndrome jedhama. Kun injifachuudhaa fi miira ofitti amanamummaa jabeessuuf gufuu isa dhumaadha. The imposter syndrome jechuunis milkaa'inni isin jireenya keessanitti qabattan akka isiniif hin mallee fi wanta kana hundaaf gahaa akka isin hin taane mirkaneessuudhaafi. Kunis gosoota miiraa baay'eedhaan dhufuu danda'u. Wanti isin gootan tokkoon isaa namoonni isiniin akka milkaa'aatti akka isin hin laalle isinitti fakkaata. Ofii keessan taatanii yommuu dhiyaattan namootaan waliin dhahaa waan jettan isinitti fakkaata. Achiinis yeroo hunda isiniin gahaa akka hin taane isinitti dhaga'ama. Miironni kunis walirra ta'anii isin bakka qaqqabuu barbaaddan isin gufachiisuu danda'u. Yeroo baay'ee miirri akkanaa kan dhufu isin namoota naannoo keessan jiran irraa wanta adda ta'e yommuu gootanidha. Amma fakkeenyaaf hiriyoonni keessan tokkoon isaanii hojii osoo qabaatanii fi isin yuutuubii hojjechuu osoo barbaaddanii akka maraataatti ilaalamtu. Yookaan immoo maatiin keessan isin abukaatoo dooktarii akka taatan osoo isin eeganii isin muuziqeessaa ta'uu akka barbaadan yommuu itti himtan miira wal fakkaataan akkanitti dhaga'ama. Yeroo kamillee garuu wanti irraanfachuu qabne wanti tokko jira. Karaa namoonni itti tarkaanfataniin kan hin tarkaanfanne yoo ta'ee fi isin qofaa keessan karaa haaraa hundeessaa yoo deemtan yeroo hunda miirri kun isinitti dhaga'ama. Ani eenyu ta'een namarraa adda bahee karaa kanaan kana dhufes jechuu dandeessu. Wantichi garuu imala sanarratti ofii keessan barbaadaa ashaaraa ofii keessanii kaa'aa darbitu. Yeroo hunda wanti irraanfachuu qabne wanti tokko jira. Gufuuwwanii fi kufaatiiwwan ni mudatu. Kanaaf kun carraa barachuuti jedhaatii yaadaa. Miirri ofitti amanamummaas halkan tokkoon hin ijaaramne. Suuta suutaan wanta guddisaa dhuftanii. Hanga dhumaattis waan turtaniif iccitii tokko isinitti himeen nan goolaba. Miirri ofitti amanamummaa yommuu isinitti dhaga'amu isin adda baasuu hin dandeessan. Isin kan beektan namoonni jabina keessanii fi ofitti amanamummaa keessan yommuu isiniif ibsanidha. Viidiyicha waan naaf hordoftaniif baay'een isin galateeffadha. Faayidaa qaba jettanii yoo yaaddan viidiyoo biraa iskiriinii kanarra jiru kiliik gochuun ilaaluu dandeessu. Galatoomaa nagaatti.